Yesus ko yagaaddisa ko bagumaa dhuftee mana ko silaayoo namaal taati carraan koo silaayoo namaal taati carraan koo. Mata dureen arra wajjiniin ilaal siif jijjiirama. Yeroon kadhachaa turre furroo Waaqayyoo kan manatti mi maalinna namoota amma dhattee tajaajiltu kanaa siif jijjiirama jedhe. Wanti kana dura si rakkise suni amala isaa jijjiirata. Hamaa kan ture gaarii ta'ee mul'ata. Wanti kana dura bara dheeraa iddoo qabate sun amala isaa jijjiirata. Hamaa kan ture gaarii ta'ee sitti mul'ata. Dhukkubi si nyaachaa ture amma kana booddee sitti qabbanaa'uu jalqaba. Inni si ajjeesuu barbaade amma si ajjeesuu dhiisa. Inni si jaamsuu barbaadu si jaamsuu dhiisa. Maqaa godhame maqaa Yesuus Kiristoosiin siif jijjiirameera. Macaafa Mootota isa lammaffaa boqonnaa 2:19 irraa akkana jedha. Gaaf tokko namoonni mandarichaa eessadhaan yaa gooftaa kunoo akkuma ati argitu mandarichi illee iddoo isaatti ijaarame garuu bishaan isaa gadhee waan ta'eef dubartoota irraa ulfa baasa jedhan. Inni immoo waciitii haaraa soogidda keessa buusaa natti fidaa jedhe. Isaanis waciitii isatti hingeessan. Inni immoo gara burqituu bishaanichaa dhaqee soogiddichatti darbate Waaqayyoon bishaan kana bishaan nagaatti geeddareera. Egaa bishaanichi deebi'ee waa hin ajjeesu ba'aa ulfaas dubartootatti hin fidu jedhe. Akkuma eessan dubbate bishaanicha amma har'aatti iyyuu bishaan nagaa ta'ee hafe. Namaaf waachisa akkasii jijjiiramuuf yoo barbaadde wantoota ati gochuu qabdu sitti maarra. Kana booddee dhukkubni si gadhiisee deema, rakkinni si gadhiisee deema, yaaddoo si gadhiisee deema, boo'ichi si gadhiisee deema. Lafa kana irratti maal argina? Mandarichillee iddoo gaariitti ijaarame. Garuu mandarichillee iddoo gaarii jira. Mandaraansaa namatti tola. Keessa jiraachuun namatti tola. Haa ta'u malee bishaan isaa garuu ulfarraa baasa jedhe. Namoonni kun rakkoo isaanii rakkoo mandaraa odoo hin taane, rakkoo mana jireenyaa odoo hin taane, rakkoo mana keessa bulanii odoo hin taane, rakkoo bishaaniti. Akkasii jijjiiramu yoo barbaadde tokkoffaa rakkoodhuma kee adda baasii bari. Waasii jijjiiramuu qabu adda baasuu qabda. Itti nama si baddi jiru kana. Akka waasii jijjiiramuu barbaadde waan jijjiiramuu qabu sana rakkina adda baasediin. Namoonni yeroo baay'ee wanti baay'een akka isaanii jijjiiramuu barbaadu, akka isaanii geeddaramuu barbaadu, garuu maaltu akka isaanii jijjiiramu adda baasanii hin beekan. Namoonni sun magaalaa isaanii akka jijjiiramuu miti, mandaraa isaanii akka jijjiiramuu miti, manni isaanii akka jijjiiramuu miti, maal bishaan akka jijjiiramuu barbaadan. Rakkinni bishaanicharra jira waan ta'eef namni bishaan malee hin jiraatu. Bishaanichi immoo bishaan namni ittiin qulqullaa, bishaan namni ittiin deebsuu ba'a. Bishaan namoonni ittiin jiraatu, namni bishaan malee hin jiraatu. Bineensi mataansaa, namni mataansaa, biqiloonni mataansaa, wanti hundumtuu bishaan malee jiraachuu hin danda'u. Rakkoo misoomaa guddaa qabu namoonni mandaraa sun keessa jiraatan. Egaa jijjiiramuu jechuun maal jechuudha? Hiiki jijjiiramuu jechuun wanti kana dura amala qabu tokko amala isaa kana dura yoggaa iddoo gallakkisu, yoggaa dhiisu, yoggaa jijjiiramu jijjiirameera jedhe. Harka gaas kaafadhu. Waan siidhaa maal? Wanti hin ta'u jette sun hin ta'a. Safara gallakkisanii deemuudhaaf magaalaa isaanii, mandaraa isaanii namatti tola. Yeroo tokko namoonni akkas kan jettan as keessa jiraachuu dandeessu. Waldaa isaa garuu namatti tola. Tajaajiltoota sirrii miti. Amantaan kun namatti tola. Garuu kanatu sirrii miti. Sabarri isaa gaariidha. Garuu kanatu sirrii miti. Kanatu gaariidha. Garuu kana nu rakkise warri jettan as keessa kan jirtan. Ilaa magaalaa isaa sirriidha. Garuu kana nama rakkise. Biyyi isaa gaariidha. Garuu kana nu rakkise. Rakkoo kee adda baaftee kan beektu waan si rakkise sana Waaqayyo nan jijjiiraa jedhe. Wantoota akkasii jijjiiramu barbaadu dursee adda baasi. Daldala kee ta'uu danda'a. Barumsa kee ta'uu danda'a. Tajaajila kee ta'uu danda'a. Haalota adda addaa ta'uu danda'a. Obboleessa koo Waaqayyo akkasi gargaaruu barbaadde jalqaba duraa rakkisaa kee adda baasi. Waan Waaqayyo akkasii jijjiiruu barbaadu adda baasi. Itti dhufa Waaqayyo. Adda baafatanii eegan. Nama Waaqayyo kana gaafa argan akkas jedhaniin
humna waaqayyootti amanuudha inni lammaffaan. Akkasii jijjiiramoo barbaadde humna waaqatti amani. Eessani erga Eeliyaas biraa fuudhame Eelsaa fi Eeliyaas waliin kan turanidha. Eeliyaas waaqayyo samiirra humna isaa irra kaa'e jallootatti nadabuuf maqaa isaattiin kabajuuf ayyaana guddaa irra kaa'e. Eelsaan immoo Eeliyaas irraa hawwiidhaan fedhuudhaan akka kee ta'uu qaba jechuudhaan goffoon Eeliyaas irra ture Eelsa irra dhufe. Akka kee akkana godhime. Warruma sirraa tajaajilu bichaa miti sirra immoo dachaa torban ayyaanni waaqaa sirraa ture. Maasii waaqayyo si sodaata lafa ol ka'iti hallelujaa ni dibameera jedhate. Tajaajiluun barbaaddu ijji kee abanamu maqaa Yesuusiin. Yordaanos kutee kan ce'e kobaasaa Eelsaa harka kee ol kaase. Arras misiraachi sababii keetiin galaana guddaa addaan cita. Sababii keetiin rakkina dhalootaa addaan cita. Sababii keetiin seenaa gicimaatu galmaa. Sababii keetiin waan hin danda'amnetu danda'ama. Amma harki waaqayyoo sin gargaarretti hunduu diina keeti. Amma humni waaqayyoo gara kee hin taanetti kan rakkina keessatti baay'ata. Amma humni waaqayyoo gara kee hin taanetti galgalaa ganama boo'icha malee gammachuu hin qabdu. Amma harki waaqayyoo sin gargaarretti dhukkubsataadha malee ati fayyaa kee miti. Amma harki waaqayyoo sin gargaarretti qaawwa rakkinaa malee heebba dhabda. Harka goolu kaas arraa kaasee afurri waaqaa si faana haa galu. Akkas jedhe kan namni waaqayyo dibe. Inni Eeliyaas irraa humna fudhatee dhufe. Humni Eeliyaas humni waaqayyo kan irra boqote. Ameen ameen ameen. Bishaan irratti shaakale harka kee ol kaasime. Shaakaltaam. Ani hidhame jettee hoo hidhame itti fufi hidhuu itti fufi harka kee ol kaasi. Hiikettee hoo hiikame hiikuu itti fufi. Zin jettee hin taa'in arraba kee waaqni dibeera. Jedhi ilaali. Itti fi nama soodii jedhi ilaala asii baheedhi. Waaqayyo arraba kee dibeera. Jedhaa kaa. Maal godheera arraba kee? Arraba kee maal godheera? Dubbaluun ta'a maqaa Yesuusiin. Bishaan gabatee qulqullaa'aa keessatti soogidda qulqullaa'aa gabatee keessa kaa fidaa. Abboommi ajaja akkasii fudhattan malee hambara baay'ee ulfa sirraa baasaa ture ittuma fufaa yoo abboomamte garuu hin taa'adha. Abboomamuudhaan waatu ta'a. Abboomamuudhaan seenaa namaa taareffama. Abboomamuudhaan waan bara dheeraa nama rakkisatu furmaata qaba. Keessa kaa fidaa. Ajajamu. Namoonni baay'een ajajamuu dhiisuurraa eebba dhaban. Namoonni baay'een rakkoo isaanii adda baafachuu dadhabuun rakkinni isaanii jijjiiramuu dadhabe. Namoonni baay'een waaqayyo humna waaqayyootti amanuu dadhabuurraa kan ka'e amantaa dhabuurraa kan ka'e rakkoo biraa keessa galan. Har'a akkasii jijjiiramu yoo barbaaddu tokko wannatti gochuudhaa qabdu rakkinni kee iddoodhaa akka ba'u akka buqqa'u akka jijjiiramu yoo barbaadde jijjiiramu yoo barbaadde rakkoo kee sana akka hin jijjiiramne kan si godhe akka hin guddanne kan si godhe gaafii kasitti ta'e sana fuula waaqayyootti fidii dhiyeessi. Hin fidanii gaafa isaa fidani dhaqaa keessa kaa'an jennu ofiisaa dhaqeeti burqituu san keessatti darbateedha. As deebi'eet akkas jedhe bishaan kun jedhe gara bishaan nagaatti jijjiirameera. Dura nagaan qabu amma nagaa harka kee ol kaase. Dhukkubii si nyaachaa ture sun amma nagaa si irratti dhufeera. Du'a si awwaaji du'a sirraa cabeera. Inni dura ulfa baasaa ture amma kana booddee hirameera bakka jijjiirameera bakka. Mandaraa kee jijjiirame odoo hin taane bishaanatti dhudhu jijjiirame. Mee ameen? Inni dhufe kaa waan rakkina isaanii adda baasan. Namoonni baay'ee waldaa dhufu malee rakkoo isaanii adda baasan hin beekan. Maalinna si rakkisa obboleetti koo? Maalinna si yaaddessee jiru? Wantoonni si dhiphise maalin? Yaaddoo guddaa kan isin ta'e maali? Akkasii jijjiiramu yoo barbaadde tokkoffaa irratti wannatti raawwachuudhaa qabdu rakkoo guddaa mana kee irratti haa ta'u, dookimentii kee haa ta'u, barnoota kee irratti haa ta'u, gaa'ila kee irratti haa ta'u, daldala kee irratti haa ta'u obboleessa koo ammaas kan jirtu amma iddoo biraa kan jiru lafa adda addaa kan jirtan dhagaa akkasii jijjiiramu yoo barbaadde rakkoo guddaa isa sitti ta'e sana irratti xiyyeeffadhu gara waaqayyootti fidi. Waaqayyo hin danda'a. Himmeessa waaqayyo isa bushaa'e isa si rakkise isa si jaamse isa karaatti si hambise waaqayyo hin jijjiira. Lammaffaa irratti humni waaqayyootti amanuu danda'uu qabna. Eessarra ayyaanni waaqayyoo akka jiru jarri kun amananii. Eelsan mana mootummaarraa ergamee dhaqee odoo hin taane humna waaqayyoo akka ofirraa qabu jarri hubatanii. Kanaaf nu jijjiiraa laata. Waaqayyo waaqni isarra jiru waa godhaa laata kan jedhu waan amananiif waan abdataniif jecha kanatti dubbatan rakkoo guddaa ofii isaanii hiikuu hin dandeenye itti dubbatan waaqayyos hin dhufe humna sasa guddaa sanaan bishaan kun kana booddee
bishaan nagaatti jijjiirameera. Jijjiirameera. Geeddarameera dhaamesinu. Maal ta'eera? Jedhaaka. Isa namni akka hin daballe godhu, namni akka hin guddanne godhu, namni fayyaa akka hin taane godhu, namni akka hin dhiqanne godhu, namni akka hin qulqulloonne godhu, namni deebisoo akka hin baane godhu, amma kana booddee jijjiirameera. Ajajamani ajajamuun barbaachisaadha. Abboommi Waaqayyoo kan kaameef karaa abboommitii booda waan haaraan kan ta'u, abboommamuudhaa booda hiikamuun kan ta'u, abboommamuudhaa kun booda dhaaltuu mootummaa Waaqayyoo kan ta'u, abboommamuudhaa booda hojiin diinaa kan diigamu, abboommamuudhaa booda wanti kanaatti sembisu furmaata ta'uu kan danda'u. Rakkina ofii adda baasanii beekuu humna Waaqayyootti amanuu ajajamuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo kana raawwatte wanti Waaqayyoo keessa jiru jijjiiramee hafa. Wantoonni ati kana sadan raawwachuudhaan taasiftu hundisaa deebi'ee duubattis jalaan deebi'u akkuma jijjiirametti itti fufa. Guddinni kee akkuma guddattetti, eebbi kee akkuma eebbifamtetti, barumsi kee akkuma barattee hojiitti jalqabuu keetti, hojiin kee akkuma itti fuftu, fayyummaan kee akkuma si fayyisetti itti fufa malee Waaqayyo dhibee sitti hin deebisu. Guutummaatti maal ta'eera? Kana booddee geeddarameera. Bakka geeddarameera. Shakkiin hin jiru, geeddarameera. Fayyeera bakka ittiin deebi'amu. Waaqayyo guutummaan guututti dhanna kee guutuu, diinagdee kee guutuu, sammuu kee guutuu, dhala kee guutuu, adeemsa kee guutuu fayyisa Waaqayyo. Gimmaasha nama fayyisu Waaqayyo. Waaqayyo gara jireenya kee gaafa dhufu wantoota si rakkisan guutummaatti fayyisa. Harka kee fayyisee ijoollee kee hin dhiisu. Ijoollee kee fayyisee siin hin dhiisu. Qabeenya kee fayyisee kabiraa hin dhiisu Waaqayyo. Kara hunduma irratti Yesuus si fayyisa. Siif maal ta'a? Mata duree qabadhu. Si maal ta'a? Jedhi kaa. Egaa har'a waan si dhaama obboleessa koo. Maal yaaddee dhufte har'a iddoo kana? Maal inni wanti bara dheeraa jijjiiramuu didee si rakkise? Wanti amalli isaa achumeessi jala kan ta'e. Itti yaaddee kan dadhabde, barreessitee kan dadhabde, yaaltee kan dadhabde, rakkoo kee adda baafattee rakkinni kee jijjiiramuudhaa kan dide. Fala kan itti dhabde, mana yaalaa deemtee kan dadhabde, namatti dubbattee kan dadhabde, ol deebitee balbala kee cufattee ayyaanaa jettee kan bu'aa jirtu har'a gubaa'ee kana gidduudha. Dhaamsa sii qaba Waaqayyo. Ayizoo nan jijjiiraa de Waaqayyo. Waan dinqii ta'a de Waaqayyo amiin jedhe maalo. Rakkisaa kee irratti ulfina koo mul'ata, qorumsa keetti ulfina koo mul'ata, boochisaa kee irratti ulfina koo mul'ata, maqaan koo bara baraan achirraa galata fudhataa de Waaqayyo. Waan haaraa irratti godha. Mee akkana godhime waan si qoru sana irratti Waaqayyo dinqii hojjechuudhaaf jira. Waan si boochisu sana irratti Waaqayyo dinqii hojjechuudhaaf jira. Geeddarameera jedhaa, naa jijjiirameera jedhaati lallabaa himaa. Namni hunduu itti haa fayyadamu. Warri si dhiibdu hoo jiraatte dhiibdeetu gara galataatti si baafti. Waan ganaa caakkaa dhaqee muka muru yaa harka kee ol kaafadhu. Nama namarratti suphee jalloota irratti kuuseet ol si baasa gara tulluu galataatti. Yoo sirratti ijaaraman dhiibanii si guddisu, yoo maqaa si balleessa Waaqayyo achi si mul'isa, yoo gadi qabamte mul'achuudhaaf jirta, yoo hiyyoomte sooromuudhaaf jirta, yoo adeebamte mi'aawuudhaaf jirta. Gaafa namni Waaqayyoo, gaafa humni Waaqayyoo dhufu garuu hundumtuu dubartoonni ijoollee baachuutti ka'an. Magaalaa ishii magaalaa nagaa, magaalaa eebbifamtu. Waaqni bara dinqii hojjechuu barbaadu faabrikaa jallootatu baay'ata. Itti nama simadde jiru kana. Bara Waaqayyo dinqii hojjechuu barbaadu maaltu baay'ata? Jedhaa kaa. Guyyaadha guyyaatti jallinatu moshama. Waaqayyo immoo maal godhaa? Godhee agarsiisa. Godhee agarsiisa. Ilaa kanas Waaqa godhe jettu, ilaa kanas Waaqa godhe jettu harka keessa ol kaasa. Baga diinni kee baay'ate harki Waaqaa tokkicha ga'a. Natti hin dhaga'amne akkana godhe harka kee. Misiraachi gidi qabamaa kan jettu ciqilee sana sirraa kaaseeraan. Hin danda'a gooftaan. Kanaaf abdachuu, amanachuu, sagalee Waaqayyoo kana duuka bu'uun baay'ee barbaachisaadha.